bilawaitu na bilbilamena nimbuwe. Waan mata kutu kamu kulle fecca lenna uru magala sana rawu lani fayyada maulida ni grasati ja turba keessa. Lugawa kayo namni suni kana nakasina malu jeta ulani ranjere. Lugawa kayo gadirre malu jeta ulani ranan. Yuna namu makasakasi berbada oleh kananje. Malu abe share itu go to video jecara rakomani kaba share itu jarena naru garabi. Yale namni suni screenshot itu gore rananjere nair gedera telegram gore kirafi. Malee mutano ulani fayyada maulir. Anu saat ija turba kesa ulani fayyada maulirani. Malu magala anu semua silastimela kumara baka antan nuntu kumara da. Acting gino. Sora ko ngabu. Lugado bachu famo wanu ndo maasera. Demi silki ojual kabatu demi bilbil ojual kabatu. Utu bilbil ergamis lugamba unjur. Lugama zansitti me aje sila luga tu silki ergamis bilbil ergamis lugamba unjur. Injuru baka lugama situ alif baka failon dum tu. Lugama zansitti me aje sila luga dera baka. Tu silki ergamis bilbil ergamis lugamba unjur. Injuru baka. Allah orang agala lugama situ alif baka failon dum tu. Lugama zansitti me aje sila luga dera baka. Moji ko nijori je. Moji ko nijori. Muja, baise. Warra boni fakati du badara boni tuwa kabani garu mucha frada bushe gale. Obbolesa to gari froda abushe takal gode male. Afani busa wani shenya. Monego yaru kuba monego. Monego ya bela monego. Monego bilang oyo jago. Monego bilang kadu kagitiko. Monego kadu kagitiko. Gifti ko manumangko na lako. Bonto ko ako yara ko gifti ko. Bonto ko ako yara kinagifti ko. Boneko kadila ko boneko. Boneko malaman kinala ko. Galagan na tabi boneko. Gili-gili kaya tinatabi boneko. Kaya tumati vegale boneko. Nalako nakitiko. Nakitiko na maru. Nalako kuyara ko nalako. Nalako ay tamil bilara nalako. Nalako ay nawama nalako. Nalako na rakata ay utanimana na kinako nalako. Nalako ay joba keti nalako. Nalako bilang kamu nalako. Nalako ananya tu gifti ko. Boneko ay unabudeka nalako. Nalako ay unamala nalako. Boneko kulante ay wayana wita nalako. Egaa mana harmee boonitti argamnee jirra. Obboleettiin keenya guyyaa muraasa dura akka isheen boqottee hundumti keessan iyyuu beektu. Egaa harmee ishee gargaaraa kan ture booniidha. Egaa nunis immoo wanta dandeenyu harmee keenya kana jajjabeessina jennee magaalaa Naqamtee irraa kaanee Wallagga Lixaa Dongorootti argamnee jirra jechuudha. Kan keessan eenyudha? Tulinne Naggasaan jedhama. Tole isin harmee booniiti. Harmee booniiti. Ergabbaan isaanii du'e waan uffadhu hin qabu, waan uffadhee rafuu hin qabu, waan uffadhee deemuu hin qabu, milukkatti waan hin kaa'atu hin qabu. Mana namaa keessa mimmiidha dafaqoon dafaqaa qansilaan hojjedha, hoolaa qixxee bitee faantissa. Ijoolleen kun harka namaatti hin galin jedhee mana namaatti hin galin jedhee. Booneen koo kutaa jaha barattee mayyoomitta siijin rakkadha. Inni ijoolles na gargaaruu didee naqaan koos keessa dhibee amma siijii boomitti rakkadhe jettee buleettiin ishee Naqamteen jirtiyyuu Naqamteetti na harkaa baatee sokkitte. Naqamteen utuma jireessii achi as sababbartuu
Tasgabbaashii ayyuuko. Tasgabbaa Taasaashini ayyuu. Mana keessa ulleen qabu yeroo bokkaan roobu immoo biddeen tashan umburaa raamoon baachinitti gadi bubuudha. Mana bukkee dhaabatanii tilaata qabdee ijoolleen koo kanaan guddisee babbaan isaanii jireenya akka kanaa miti. Horiin akkamaa birriin akkamaa irraa qabne birriin hin jiru yeroo sana midhaan jira malee immoo yoon qansiraa hojjedhe malee waan jiru qansiraa yeroo sana ammoo birrii tokko mimmixa namaa dabaku saaddoo shabba'i mimmixa namaa dabaku. Dukkanaa rakkadhu bishaan kun naqamtee baate Addis Ababa galtee erga Addis Ababa galtee harmeen koo amma yoomitti harka namaa keessa deemte mana namaa keessa deemte jettee iyyeen asfaaltiirra teessee caammaa namaa xalatte maqaa darbamee qabu jettee bishaan koo gadhees gaarii isaatti. Suutuma jira tasgabbaa taasaashii ayyuuko. Ayyuu. tasgabbaa ishaadha koo. Maqaa guddaan fudhattee bishaan koo waa hin hojjenne hojjettee jiraatte. Waaqayyo guyyaa qiniisaa eegee keessaa lakkina keessaa gaafa ishee baasu. Wayyaa gaarii biddeetti buusuutti kaate. Shaashii gaarii biddeetti buusuutti kaate. Caammaa gaarii biddeetti buusuutti kaate. Qoraan akka durii isaan guyyaatti 3-4 kan namaatti geessu qoraan falaxuu nan dadhabe garaachi natti ka'e kaleen na dhukku. Amma kana booddee rakkattu ansii jira ronjoon jette qoraan isin baate maqaan hin balleessin maqaa keenan jijjiiraan jette. Yoo. Ayyuuko tasgabbaashii. Kuma kana karaayyeen fayyee karaayyeen gargaaraan iddoo isheen hin jiru ta'e yoo na dachee keessan jira biyya lafaa kana gubbaan jiru mana guddaatti hangalee maa'ee koo jettee si waa mana bira dhufta jettee isheen eega warra isaanii wal agarre malee mana waliin nanne. Wayyaa boonee koo karaa natti cufamee giiftii koo. Ayyuuko. Natti cufamee giiftii koo gargaarsaa tokko hin qabu giiftii koo hundee tokko hin qabu giiftii koo kan na ilaalu hin qabu. Owwaalshishee kun owwaalamteetti siidaan ishee immoo kan ijaaramuun barbaadaaf lafa owwaalshishee siidaa isheen barbaade. Iddoo owwaalcha Iddoo owwaalshee siidaa isheen barbaade. iddoo owwaalcheetti siidaa ishee. Isin jajjabeessuuf ishii akka isin boossaniif miti. Guyyaa kana hundumaa bu'aa turtanii nun immoo akka ijoollee keessaniitti isin jajjabeessuu dhufne. Nuni Atis Namaa Faawundeeshinii jedhamna. Namoota rakkoo garaagaraa keessa jiran gargaarra. Booniin karaa keenyallee nama baay'ee gargaaraa turte isin duwwaa miti. Nun immoo haadha boonii inni dubbisuu qabna jennee yaadne maallaqa muraasa immoo isinii qabannee dhufne. Waanuma tokkoof waan isin amma yaaddaniif siidaafis waan ta'a jettanii yaaddanii waan tokko isinii qabannee dhufne kuni birri 100 fi birri 50,dha. Caalaa olaanaa obboleessi jedhamu qarshii 100 satu isinii erge. Qarshii 50 immoo nutu Atis Namaa Faawundeeshiniitu itti isinii daballee walii galatti 100 fi 50 isinii finne jechuudha. Akka boossaniif miti maayyuuko. Nuyi isin jajjabeessuu fedhashii. Ne ummati Oromoos isin gargaara. Gargaarsi isin barbaachisa. Boor rakkachuu dandeessu. Tolee gargaarsi gatii isin barbaachisuuf kan isin finne. Ishi kanaafuu jabaadha isini. Egaan akkuma isin argaa jirtanii amma saayidii kanatti isaanii gadda mucaa isaanii irra jiru baay'eetti dhaga'ame. Kana qofallee miti kaleessa dheengadallee baay'ee dhukkubu isaanii. Amma immoo nuyi gaafa haala isaanii ilaallu gargaarsi baay'ee isaan barbaachisa. Maaliif akkuma isaanii dubbatanii kan isaan bukkee dhaabbataa ture kan isaan gargaaruuf fira lammii tokko illee hin qabanii boonii qofadha. Amma immoo iddoo isheen jirretti immoo gargaarsa namoonni biyya alaas biyya keessaa jirtanii adaraa harmee kana bukkee akka dhaabbatan isiniin jenna. Akkaawuntii isaanii asirratti isinii maxxansina. Namoonni iddoo garaagaraa jirtanii isa dhugaa dubbachuuf booniin kanaan dura namoota baay'ee karaa keenyallee gargaaraa turte karaa namoota biroollee namoota dhukkubsatan namoota rakkoo keessa jiranii fi waan humna ishee gochaa turte
Egaa isin immoo haadha boonii akka gargaartan daraa isiniin jenna. Waaqayyo waaqarraa deebi'ee isin haa eebbisu, isin haa gargaaru Waaqayyo. Allamee isaa hundumaa carraa akkasii mana keessan hin galchiin. Carraan akkasii mana keessan hin galin. Waaqayyo waaqarraa deebi'ee isin haa eebbisu gooftaan. Naannoo keessattuu biyya keessattuu carraan akkasii hin qaqqabamin. Isiniin immoo Waaqayyo waaqarraa deebi'ee isin haa eebbisu. Isin haa gargaaru gooftaan.